Furtuu Multimedia Production. Rabbi keenya qofa kan zalaalamtaa'u hundi isaanuma namni irra yaa'u doktorallee ta'u eenyu du'a hafa lakkisi sobini jiruun biyya lafaa beekaa fedhe ta'us eenyu du'a hafa lakkisi sobini jiruun biyya lafaa Rabbi keenya qofa kan zalaalamtaa'u hundi isaanuma namni irra yaa'u doktorallee ta'u eenyu du'a hafa lakkisi sobini jiruun biyya lafaa beekaa fedhe ta'us eenyu du'a hafa lakkisi sobini jiruun biyya lafaa namni hunduun du'a kuwa waliin beennu akka duunu beenne waan duunuun hin beennu eessatti akka duunus tokkoon keenyan beennu kanaafuu boleeyyaan qophoofne yaa'ennu eessatti akka duunus tokkoon keenyan beennu kanaafuu boleeyyaan qophoofne yaa'ennu dhukkubni baay'ate bara keenya keessa miidhagaa ilaala mana yaalaa keessa guutee achi ta'a dhufee eessaafessa dhiiraa dhalaan jenne jaarsaaf dargaggeessa meeqa achi baati lubbuun isaa keessa dhiiraa dhalaan jenne jaarsaaf dargaggeessa meeqa achi baati lubbuun isaa keessa nurraa fagoon jirtu mee hubadhaa duutii guyyaa kamuu ulaa nutti kuuti tasuma nu qaddi osoon beekennuuti hojii fiitti jiru barmala kalmooti lubbuu namaa fuudhu yeroo hunda buuti anaaf sillee garuu guyyaa tokkoon fuuti lubbuu namaa fuudhuuf yeroo hunda buuti anaaf sillee garuu guyyaa tokkoon fuuti Rabbii tokko qofa kan zalaalamtaa'u hundi isaanuma namni irra yaa'u doktorallee ta'u eenyu du'a hafa lakkisiin sobini jiruun biyya lafaa beekaa fedhe ta'us eenyu du'a hafa lakkisiin sobini jiruun biyya lafaa Rabbii keenya qofa kan zalaalamtaa'u hundi isaanuma namni irra yaa'u doktorallee ta'u eenyu du'a hafa lakkisi sobini jiruun biyya lafaa beekaa fedhe ta'us eenyu du'a hafa lakkisi sobini jiruun biyya lafaa waa'een keenya kunu nama ajaa'ibsiisa meeqattu ajaa'ibe rabbii gabbariisa namni maaf hin yaadne waa'ee hiriyaasa meeqa biraa deeme du'ee qabrii ciisa meeqa dhukkubsate siree gubbaa ciisa kan osuma hawwu dadhabe ol ka'iisa meeqa dhukkubsate siree gubbaa ciisa kan osuma hawwu dadhabe ol ka'iisa arda fayyaa qaba olii gadi deema inni guban qabu balaan jala deema galgaluma tokko lagada qabama kan sarii jedhanii dawaansaa dhabama abbaa qabeenyaati waan si ajaa'ibsiisa anadiif dhadhaallee mana isaa keechisa ija qofaan laala dadhabee liqimsiisa booda beelaan du'a waan si gaddisiisa ija qofaan laala dadhabee liqimsiisa booda beelaan du'a waan si gaddisiisa ilma namaa lakki inki jibin oola hiriyoonni kan kee kalee dhiqaa oola rabbiin kasiif kenne kennaa namaan addaa akka feete teeta har'a fayyaa qabda qormaanni hedduudha yookii kuftee cabda yookii cirraashuma duutee lafaa baddaa mee hanganaa jettee maaliif akka dabda yookii cirraashuma duutee lafaa baddaa mee hanganaa jettee maaliif akka dabda tokko lama miti rakkoon namni qabu
waan dhukkubuun seeyuu yeroo fayyaa qabu waan rakkatuun seeyuu yeroo harkaa qabu waan guddaatti ta'e horiin inni qabu gargaarsa namaarraa wamaa hajaan qabu akka tasaa ta'e gaafa fayyaa dhabu guyyaa iddoo ciisee ol ka'uu dadhabu gaafa namni biraa ol qabee qaqqabu gaafa isaa gala miidhaa boonuun qabu gaafa san hubata bu'aa namni qabu gaafa isaa gala miidhaa boonuun qabu gaafa san hubata bu'aa namni qabu Rabbii keenya qofa kan zalaalamtaa'u hundi isaanuma namni har'a yaa'u doktorallee ta'u eenyu du'aa hafaa lakkisi sobini jiruun biyya lafaa beekaa fedhe ta'us eenyu du'aa hafaa lakkisi sobini jiruun biyya lafaa addunyaarran turtu atuunuma beetta bulee xiqqoo tanaas kontiraata teetta guyyaan kee dhumannaan dirqamatti hin deemta hojii kee fudhattee qabrii teeti seenta nakiiriif munkarii akkasii hedduun beeyta shari'aa didattee makka feete deenta qabaa kaaliqa kee mi'eessatti deetta qullaa akka dhalatteen kaaliqaa walgeetta qabaa kaaliqa kee mi'eessatti deetta qullaa akka dhalatteen kaaliqaa walgeetta eenyulleen jiraatu waggaa 50 50 yookiin 70 sanuu jiraachuudhaaf 7 qormaatama maafi of dagate isii ilmi namaa yookiin osoo deemu tasaa kufee jabaa yookiin waan horate deegee harkaa dhabaa bobbaaf gala keenyaas isatti harkaa qabaa har'a geenye kunoo tola rabbii jabaa bobbaaf gala keenyaas isatti harkaa qabaa har'a jirra kunoo tola rabbii jabaa jiruu fooyyeffachuuf namuu dhiiraaf dhala hunduu ala oolee cirraqqatee gala ijoollee isaa wajjin taphatee galgala abbaan barii ka'ee jalqabee imala makiina yaabbatee achi garagala akka yaada isaatti nagaan bahee gala makiin inni yaabee tasaqilee gala maatiin quban qabu inni seenee bala ijoolleen jettee eddi abbaan ammaa gala barii fayyaa bahee booda du'ee gala ijoolleen jettee eddi abbaan ammaa gala barii nagaan bahee booda du'ee gala Rabbii keenya qofa kan zalaalamtaa'u hundi isaanuma namni har'a yaa'u doktorallee ta'u eenyu du'aa hafaa lakkisi sobini jiruun biyya lafaa beekaa fedhe ta'us eenyu du'aa hafaa lakkisi sobini jiruun biyya lafaa nama daandii gubbaa taa'ee wagaafatu jaalateetii miti kanni wakadhatu takkii manaa qaba nama isa eeggatu qaamaan fayyaan qabu deemeen carraaqatu qotateen bocatu biteen naggaadatu kiisa keenya qofaa kan inni eeggatu kiisa keenya qofaa kan inni eeggatu meeqa keenya garuu kawatti hidhatu namni rabbiif jedhee harkatti deeffatu meeqa keenya garuu kawatti hidhatu namni rabbiif jedhee harkatti deeffatu namu osoo himee waan sarra rakkabee garii maatii isaattu jalaa fayyaa dhabee namatti himatu rakkoosa lallabee akka yaalchifanne kiishaa qarshii dhabee meeqa ta'ee booyaa yaadaan qalbii cabee akka yaalchifanne kiishaa qarshii dhabee meeqa ta'ee booyaa yaadaan qalbii cabee gariin dhukkubsatee dhibeen wallaalamee mana yaalaa dhufee namootaan baatamee kalee jedhaniini yoo tasa laallamee miliyeena 5 wanni gaafatamee 5,000 qabu meeshaa fidamee meeqa dhabaaf jedhee du'ee awwaalamee
kuma shanin qabu meessa fidame meeqadhabaaf jedhee du'ee awwaalame rabbii keenya qofa kan zalalamtaa'u hundi isaanuma namni har'a yaa'u doktora illee ta'u eenyu du'a hafa lakkiisin sobini jiruun biyya lafa rabbii keenya qofa kan zalalamtaa'u hundi isaanuma namni har'a yaa'u doktora illee ta'u eenyu du'a hafa lakkiisin sobini jiruun biyya lafa beekaa fedhe ta'u eenyu du'a hafa lakkiisin sobini jiruun biyya lafa beekaa fedhe ta'u eenyu du'a hafa lakkiisin sobini jiruun biyya lafa.